Oromoo akkuma qabdu jirti an kun qaqqee jawaan kana namni tokko jawaan kana dubbatee irraa akkuma qabu jiru akkuma qabu kaan seera taa'ee Oromoon gaafa siin dhaltee san kuma qabdi malee taachiyaasi Oromoon kuma qabdu hin jirtu jechuudha. Biyya kaayiroo kan keessa nama tokko kan dandeettii jiraachuu qabu. Haaromsiisuu birrii kuma afurtaman Ada baatee Profeesar Garalaafo. Yeroo bakka beekumsaa garagaraa kenna wayye. Waan akkana haasa'u osoo hin taane gara solutionii jiruutti dubbachuu malee nami Oromoon waan kana quban qabdu akkuma haadhi faatee jette. Amnuyyuu akka mataa kiyyaatitti TikTokii kana imalaalaa waan akkana dhagayeellee hin beeku argeellee hin jiru. Nami tokko kan quba qabu hin jiru Oromoon. Kanaafuu gara solutionii jiruutti gara furmaata jiruutti haa deemnu. Wanni godhuu danda'amu maal? Ayyee. Tokko farratti amma ijoolleen namni lama sadii asirratti waa'ee arafaatee yeroo tokko waa'ee akkasii yeroo takka waa'ee dubbatta. Okay. Wallahi billahi jechuudha. Ilma siqqillaan akka gandaatitti illee miti. Akka gandaatitti illee dubbachuudhaafi miti. Maaliif ishoo jedhisitu gara gurraa aanaa jedheedha. Namichi farda yaabbatee tokko duubaan yaabbatee tokko duraan yaabbatee ishoo jedhisitu gara gurraa aanaa jedhe jedhan. Maaliif gara fardi dhagayu san situ aanaaf jedhe jedhan. Argitanii? Akkuma haa caalu nu jedhe harargee mancaa garraan tuulamni farda deechisee jedhe. Argitanii maaliif jedhe kana? Osoo arsiinti komandoo rifatteefi kutaan Oromoo kutaan godhata akka ni rifataaf mujattii tana. Na'amana kutaan Oromoo kutaan godhata akka ni rifataafi. Si komandoo inuma hin jirtanii na'amana. Feetu community feete keessa jiraadhu feetu biiroo feete keessa jiraadhu si komandoo inuma hin jirtan. Yeroo tokko mee arafaatee miseejii baay'ee wal fakkaataa asiin furmaata ta'ee yaada. Koomantiin baay'ee wal fakkaataa asitti barreeffamee namoonni baay'een lakkoofsi gaafatanii mucaa tokkollee Yuroopp irraa Euro 100 kan ergaabsadha. Ijoolleen biroo akkasitti gaafata waan ta'eef siifu yeroo tokko sagalee kee ol kaasii koodii wajjin daayirektiin si argatanii nuti miseejii isaanii barreessuu isaan dubbisuu osoo hin taane namni rabbiidhaan si qarqaaru daayirektiin si biraan haa gayu sagalee kee ol kaasii lakkoofsa waatisaappii keetii koodii wajjin ijoollee waan hin beekneef koodii wajjin ittimi yeroo tokko haa qabatanii irra deebii ittimi sana booda WhatsApp dubbisanii akkaawuntii sirraa fudhatanii haga dandansii agalchanii sababni isaa ijoolleen baay'ee waan barreessanii fazalatti lakkoofsisii akkaawuntii jedhanii. Gargaaruun ni mala waan ta'eef namni kennan argaa fedha waan ta'eef kallattii geemii beellamanii isa viidiyoo hojjannaa fi geemii amma beellamanii fi ammoo daruu isa kana amma ijoolleen kun immoo torbaanitti guyyaa sadii afuritti galchuu fi danda'a waan ta'eef namni afurii san illee galchee fi isiif dhibbi takkallee harka duwwarra hin jirtiif waan ta'eef siifuu teenya lakkoofsa kee WhatsApp sagalee ol kaasii hundi isaanii dhagaa waan ta'eef himiif. Ayyee dubbaa diidama takka. Koodiin biyya kana diddama eda'uu kaayaatti diddama jedha qaba koodii biyya kana. Barreessuuf jalatti. Natti mi'aasiin nama hedduutu jira nama dhibba sagaltu jira waan ta'eef. Ayyee duwwaa diidama kudha takka. Kooko yeroo takka mama. Duwwaa biraa hambisi pilaas 20 jedha. Bakka rakkoon qaba akkasitti illee ta'u. Pilaas 20? Diidama ayyee. Duwwaa kudha takka jettanii duwwaa kudha takka diidamii afur. 53. 13 diidamii 5. Meera deebi takka. Duwwaa kudha takka diidamii afurii 53 13 diidamii 5. No, ka barreesse sun dogongora barreessitan. Duwwaa dhageeffata lakkoofsa akkiitti qabattanii lakkoofsa biyya kanaa akka karaa akka xarasin harkaan taane duwwaan diddama bira waan jirtuufi bakka isin duwwaa kudha takka jette san biraa hambisaa. Diddama jettanii pilaas gootanii diddama jettanii kaatanii 11 diddamii 4 53 13 diddamii 5 jettan. Duwwaa yoo diddaman tan lakkoofsi roongii ta'a isinii hin bahu. Irra deebi arafaatee. Ina dhageeffadhu diddama goote akkam godha seeta. Koy maalees. Lakkoofsi biyya kanaa yeroo maal goota
eda ukkette kaatee jechuudha yookaan ammoo duwwaa Kuda tokko, digdami afur, shantamii sadii, kudha sadii, digdamii shan. eeywa maaliif bakka kudha takkaa sanii Kanarra barbaadan bor barbaadan iftaan ittillee dhiisuu mirga qaban garuu rabbiin jazaa isaanii deebi'aa akka beekanii fi dubbatan waan ta'eef lakkoofsa qofa kenninaafi soo irra deebi'aa qabadhaa. lakkoofsa isiiti Filaas jettanii digdama, kudha tokko, digdamii afur, shantamii sadii, kudha sadii, digdamii shan lakkoofsa siifanii yookaan inni immoo haadha ijoollee shanii jechuudha. Hundi keessanuu WhatsAppin dubbistanii akkaawuntii isimarraa fudhattanii isimarratti galchitan. Okay? Mallaqni shayxaana namoonni yeroo baay'ee karratti wal dhaban mallaqaa kan namni illee irratti miidhamu mallaqaa hundi keessanuu lakkoofsa kana qabadha. Odin duwwaa kana. Aisi Abdullah ya Rabbi si gargaaru. Kana akkuma Itoophiyaa fakkeenyaaf Itoophiyaa akkam gootan Itoophiyaa duwwaa. Kanaan ergaa dabarsuna doogganii inshallah. Dhugaan keenya akka awwaalamee niin beeka. Ani qaamuma kiyya kanaatillee kottuu laali. An handhuura kiyyallee garaa kiyyallee gara laafootti viidiyoo godhee niin erga. Sun abbaa feetan yoo linkiimii yoo wal qabattan annan galchu rakkoo kiyya ibsachuudha. Sa'aatii kana keessa haala nan keessa jiru. Yoo nama abbaa kiyya nama waa biraa haasa'uu danda'a. Nama haadhaaf abbaa kiyya ajjeesayyuu yoo ta'e ani ilmoo kiyyaaf jecha huyna kiyya dhabee hiriyaa kiyya keessaa galee. Wallahi kun ofiiftaroonni Oromoo wallahi yoo barbaachisaa ta'eetiin jedhe torbaan haddaati qabaatanii tafsiifna jedhara wallahi giiftaroonni Oromoo yoo barbaachisaa ta'e. Qilleensa fudhachuu barbaada garuu ammoo daa'ima afur amma kalee malee dheengedda gaafa rakkoo uumamu hundi isaatu lubbuu isaa baase inni fiige. An garuu inni lakkoofsiisaa cufan inni ofifuu jalgasi jammar ofiyyuu hin beeku jechuudha. Yoo nama waa jette kalee gargaaramte kalee ani yoo gargaarame isini hime ani isinin dhoskine dhugaa jirtu anarraa osoo fudhattanii nama meeqa ispoonsara nuu ta'u jedhanii UN mana kennitee fi mootummaan hin gargaara makiinaa qabu baajaajii qabu jedhanii na jala deemanii ati ilmaan kanarra kadhachuudhaaf dhaltee biyyatti akkas qabanii arrabbiin kiyyatti ilmoo kiyya jaala wanti nan jaaladhu jiru. Wallahi gaafa nan imaaraa sanarraa ofiin darba jedhee jira guyyaa lamaaf guyyaa nyaata nyaatiin jira dhadhabee nama dhufee hammaama nageessu dhabeetiin gaafa jilbeenfadhee deemetu jira jechuudha. Ilmi namaa akkamii handhuura malee socho'u amma sibiilli na keessa jiru sun yoo ilmaan dhuftee xiqqoma isii garaa kiyya kana na tuyte sibiilli sinna waraana jechuudha. Osoo waan tiktookiin hin adabneeti ani miidiyaa kanallee hin sodaadhu an garaa dhalee garaa kiyya mukkee isinitti agarsiisa jechuudha. Nama kiiloo 35ti. Rabbi guddaan si agarsiisa. Teessee namni naan jedhullee hin jira. No ani isin mari'atu. Nama waan hin godhu qabu waan qabu godhu ilmaan tiyya yoo kufte waan ittiin kaasu jedhee makiinaa bitannee turre dhugaadhaa maallaqa isin nu ergitan hin balleessine makiinaa sun amma dalagaa hin jiru. Birrii Rabbi gara laafoo rabbi biyya kanatti baajaa akka deeman yookiin akka Itoophiyaa sanatti fakkaata. Yoo carraa kana maal hojjetee gala wanni hojjetee galu hin jiru bar. Dinka kadhaa rabbii na uume kanatti ani hamma kana sa'aatii hamma hin jiru kana keessatti ilmoo kiyyaaf jecha waan hin fedhe rabbiin foon ilmeet yaa naa nyaachisu handhuura kana dhabsiise narraa birrii 50 of hirkaan qabu waan amma sa'aatii kana keessa garuu namni kana beeku isaan maallaqa qabaniin warra as keessa jiru waan bilbila na jalaan kaasan gaafa rakkoon uumamu maallaqa of hirkaan qabu amaani yoo rakkoon wayina irratti uumame nama itti bilbiladhu qabu hiriyaa isaati kaardii na ergii jedhe makiinaa ni qabna garuu dalagaa hin jiru hojjetaa hin jiru ruksaan isaa irraa ba'ee jira makiinaan akkamitti hojjetame yoo makiinaan yoo dalagellee torbaanitti 3,000 jecha 3,000 suni aspeezaa isaanii guyyaa lamaatti daayipariin isaan kaayatan birrii 450 hin bitama. Daayipparii sadii fayyadama jechuudha. Ila feestaala meeshaa kiiloo 2 oli ani baachuu anaaf dhorkaan. Akka maamaati amsirii ijoolleen Oromoo warri haadha faatee bira jirtanis warri ana bira jirtanis akkasumallee obboleettii nasiifuu bira warra jirtanis bira warra jirtanis
nama tokko soine Oromoo saa ta'u saba biraa nama tokko barbaanne wajji taphanna jenneeni yoo inni kun hin jire yookaan immoo nama kana jenneeni itti himnee geemii beellamaa qabnee fi haa tapsiifnu achi booda nullee diyuutiin goona fi kanaan booda immoo warra malakkoofsa fudhattan dhiisaa hin bilbilinaa fi homaayyuu hin gaafatinaa sagalee qofa obboleettii teenya akkaawwantii keenuu kaayii jedhaan agaruma qofa bakka achi duuban galchaa fi rabbiin jazaa keessa isinii haa deebu jarana nu hunduu rakkataadha garuu immoo rakkoo akkana rabbisitti qabin ilmee jechuun afaan hin beektu nama rakkisti nutillee warra ol baanee maqaa dhoofne komannu kan dirqaman qaban xiqqoo dhageettii qaban please rabbi jedhaati waan dandeettanii qarqaara hanga gaafa beellamaa sanitti ijoolleen ta'e namoota giiftaroota ayinaw isaani waan akkanaa quba hin qabanii garuu immoo yoo dhagayan akka biraa hin dhaabbannee fi waan fi akkaawwantii isaanii anam isin dubbisa shi lakkoofsa WhatsApp si qabadheera dubbisa irraa fuudhee si kenna sistum direct akkaawwantii isaa irratti galchita meseejii ke WhatsApp gubbaraan argaa jira amma WhatsApp dubbisee suusi amma WhatsApp dubbisee irraa fuudhee si erga amma garqaara warri kun immoo gaafa geemii diyuutii gochuun haga dandeettan bira dhaabbadha dhaamsi kee kanuma obboleettii qaali rabbiin nama jaalatu tokko nama gaarii tokko ni fatan rasuulli keenallee fattamanii jiran nagaa Abrahaam isaa taa jiraatu sahaabdonni rabbi ergamtoonni rabbi baay'een isaanii qormaata jajjabduu keessa dabran akkanumatti miti kan maqaan isaanii har'a waamame ati har'a handhuuratu dhabdu lafellee si cabu namni waan fedhellee si hin jedhu okay bankiitti galchan isii gaafatta bakka lakkoofsa si keettaacha gaafatta qashtii kiyyaa abdee inna waan hundaa obsaan dabarsi maybe buri ijoollee tanaan sii taruu dandeetti maybe immoo rabbiin osuma akkanatti sifatanu jireenya ta'e tana uuma xiqqoo isiitiin makiina namni guddaa godhu tokkoffaa makiina namni qabu takka gomma matakkaa yoo itti bituu dadhaban motora dhiisati khalaas ummate makiina jira malee wanni makiina sun hojjettu hin jiru kaayiroo keessa immoo nagartan akkuma Itoophiyaa bajaajii kadachii guute kana yoo ijoollee liibii seentuun agarraa bajaajii qabaachuu miti bajaajii sun wani daleedu jira hojiin biyya isaarratti jira bajaajii takkaa miti 10 haa qabaatanii fakkeenyaaf takkitti dhiisa bajaajii 10 haa qabaatanii mee Oromoon as dura bajaajii 10 bittee faa jennu bajaajiin 10 suni hojiin jira dalagama galii bajaajii sun waan jetti yaan arge wahii irraa si hima dubbiin keetii afaan isin badini ganama baatee ijoolleen kenna dirree rabbii tana hunda zooraa ooltee birrii biyya kanaa 200 fuutee galti. Birri biyya kanaa 200 jechuun birriin takkittiin biyya kanaa Itoophiyaatti birri 3 hibbaati. 200 hagam taati asab. 200 fuutee galti. Wallahi bakka aniin tun wallahi yoo bajaajii Oromoo yaabbadanii fuudhaaf. San keessaa iyyuu bare dhiinni isaanii meeqa jigee meeqa laalikaa uummata kanaan wal fixanii sanuu garii ukkaamsanii irraa fudhatanii sanumaayyuu harkaa fudhatanii waa meeqa ta'anii sanuuyyuu laalikaa 200 sanuu galfatanii jechuudha. Kasanumaa irraa fudhachuudhaaf lubbuu isaa baasanii jira bara. Sanumarraa fudhachuuf lubbuu kabaabtu jira. Sanumarrattuu yoo kaqaalamu ka biintamu ka mullaachiidhaan baqaffamu jira qaamnisa. Waa meeqa ta'anii ilaal sanuuyyuu sa'a 10 akka taanaan galan gara manaa cufanii gara manaa galan 10 akka ol torraan abbaa barbaadee dadhoona barbaadee sitti bayeetiin funyaan dha'ee sirraa fuudha jechuudha. Hin dandeettu hojjechuudha. Amma Saudi Arabiyaa irraa amma hin galchaaf jettee jirti. Isillee akkaawuntii lakkoofsa keessan dabarsaa fi akkaawuntii ergaa fi kanaaf warra azala jirtan hundi keessan waan qaban hin herreginaati. Fakkeenya biyya Araba jirtan mee fakkeenya gabaabduu takka isinii hima. Biyya Araba jirtan biyya Faranjii jirtan haa jennu. Biyya isin jirtan santu murteessamoo qaaliidhaan tiyyameenatti hima. Biyya isin jirtan santu murteessamoo isin hojii qabaachuutu murteessa. Baay'ee qaalii kiyyan badhaan. Okay, biyya isin jirtan santu murteessamoo isin dalagoo qabaachuutu murteessa. Ati biyya baay'ee jiraatte, ani biyya Eeshiyaa jiraadhe, ilmi keenya tokko obboleessi keenya tokko Itoophiyaa yoo jiraate, aniifati yoo hojii hin qabaatin, hojii yoo argatin isa Itoophiyaa jiru santu nu caala hojii qabaate. Kanaaf biyyi hin murteessu, okay? Ijoolleen Dubaayis jirtan Saudi Arabiyaa illee ta'u warri lakkoofsa kiyya qabu laa usneen taphannu qaalii kiyya beellama qabnaafi. So warri lakkoofsa kiyya qabdan hooyi Nasraddiinii kiyya.
ندوبسا أكاونتي أمر رافورا واتساب برا سنيدا برسا أنامي amma iyyuu kennuuf hin dandeettanii isiin kun akkaawuntii asii biyya kana keessa jira nama kennate ta'ee abbaa manaa asii ta'ee galgala kanaa iyyuu keessaa baasee fi waa godhuufii ni danda'an jechuudha waan qabdu dhagee akkaawuntii isii irratti darbii fi keessa nadubbisi akkaawunti ila bar isinuu isin lamaanuu keessan yoo namni biraa garaana jabaate isinuu keessan sagalee naa ta'udha sagaleen isin naa taatan akkame ani siin jedhee bar guyyaa beellamadhu kun oolaan ji'a torbaffaan nama torbaffaan dhumate ati biyya kudhadhama biyya kana keessaa ispoonsara godhanii biyya kana keessaa nu baasan ammallee yoo isin na gargaartanii geebii sana tabsiistan oromoon kama na gargaare san laalasii galee amma baran dubbii macarrashaa isinitti hime waan deemuu aannan ijoollee xiyyaa bitadhu hin qabu garuu iman jiraataa jira akka rabbiin na jiraachisutti osoo waan kenna kana mariyoo itti gootanii silaa nuutiin qabtanii maqnaatu yoo oromummaanuu hafe amaarayyuu haa ta'u haadha ni qabdaami haadha keetiif jecha beeyte ani waan qabullee nostu yoo amma waasoite kalee si gargaaree ture no annan gargaarre jenne niin beeka akka jeesaan keessan harka jiru garuu daa'ima afurtuun harka jira niin nadhabe bakka hamma huula kiyyaa ol ta'e ayyi an maal gochuu qabame ishii bakka an boy siifu Saudi Arabia irraa ijoollee jirtan aadee yeroo tokko carraanaa kenna isin haasaa miyuuti isin gochaa jira ijoollee lakkoofseema isin haasaa asli jechuun nama sinasa ya dinnuuf ta'an dubbadhellee bixuun bixusa warri na jala jirtan ani miyuut waan godhee fi jara hundaa miyuut godhee jira warri erguu fi barbaadan na dhageeffadha sagaleen akkasini hin jeeneef jara hundaa miyuut godhee soo waan biroo akkasinitti hin fakkaanne qabadha irra deddeebee lakkoofsa isinii himaa Kuma birrii shantama Suudii biyya niyyate san ergii fi walla doolaarri dhibba biyya kana birrii 3,000 ta'a. Doolaarri 2,600 doolaarri 3,900 kana qabadhu. Lakkoofsa amma himaa jiran kana. Akkasumallee ijoolleen biroo warri lakkoofsa gaafataa jirtan. Qabadhu. Inni akkasuma dhageeffadhu. Namaaf hin gargaarsa godhaa jirra. Sagalee faayaa fi sagalee. Ijoolleen maal akkam taatee eenyusi gargaaraa jira minaamin gaafii akkasii dhiisa. Okay? Akkaawuntii qofa. Jedhee qabadhee gaafa kaan laali kaan yoo jala kana jiraate haa dhagahu inuma miliqe. Inuma miliqe. Ijoollee maqaan isitti malee akkaawuntii isitti isinii erga. Qabdi jedhanii saniif jecha ammas taree deebee haalli naane jechuudha bee miliqee naan jedhe baga miliqeen jedheen. Ifama silkii uummanni narratti. si argina naan jedhanii faana maraan keeffatu faanaan jedhu wallaahi laazim. Hilli keeffatiin anas hin jedhami hilli keeffatiin du'i mana gachiisi. Direct ittimaa jirra waan takka haasaa hin barbaachisu namni rabbi fidee si gargaare WhatsApp akkaawuntiin argisiin jedhu itti ergi namni si erga sun immoo risiitii si erginaan inni dhaqi baankii baafadhu risiitii si erguu baannan tawakkaltu alallaa jedhi du'i ijoolleen teellee rabbi qabdi atillee guyyaa rabbiin si qadare simatu dhibamtuudha simatu rakkattuudha mucaa sababa kalee bakka fedhe dhaqee deebuu danda'usa rabbiin fudhatee araatiin jirtaa jechuudha. Sidura dibame sidura rakkate sidura qilee meeqamee keessa dabre rabbiin guyyaa ofii malee nama najjeesu hundi keenya rakkanne argine jirra kana waan ta'eef khalaas nama tokko birrii si erga rakkoon qabne sin jennaan galatoomuu ulfaadhu bakka akkaawuntii itti ergite si ergee jira dhaqii baankii hin dhaqin maaliif birrii 20-30 maaliif baaftee dhayite kasaaraa deebita risiitii waraqata si erge qofa qabattee dhayita. Ijoollee si gaafatan akkaawuntii kee nati si ergaa liqeeffatu liqeeffatiin screenshot godhee ergiif bakka WhatsAppiin ijoolleen baay'ee qabatanii jiranii warri hin qabatin immoo warri akka carraa WhatsAppiin isinii ba'uu dide messengerii ni dubbisaa lakkoofsa WhatsAppii share isinii godhaa directiin haaduma dubbistan okay akkaawuntii illee isimarraa fudhattan akkasi gara kiyyaa xumuree jira. Fuzii yeeshisi deebisa. Warri Awurooppaa keessa jirtan odeeffadha waan isinii dhaamu warri biyya Awurooppaa keessa jirtan irra caala gisee achi ergitaniif doolaara hawaalaadhaan ergaafi hawaalaa Sumaaleetiin ergaafi hawaalaa Sumaaleetiin yeroo ergitaniifi
Doolaarri tokko amma biyya kanatti yoo daarektii baankiin ergitan doolaarri tokko 3,000 ta'a. Doolaarri 100 birrii 3,000 biyya kanaa ta'a. Yoo hawaalaa saniin ergitaniif 3,700 ta'a. Birriin 700 tirfiidha jechuudha. Hawaalaadhaan yoo ergitaniif akka nama gabaa gurraachaa fi baankii mootummaatiin biyya galchuuti jechuudha. Fakkeenyaaf ani gabaa gurraachaa yoo birrii biyya galcha gabaa gurraachaan akkam ta'a baankii mootummaatiin akkam ta'a akkasii jechuudha. Namni gargaaruu barbaaddu warroonni biyya Awurooppaa garaagaraa irra jirtan hawaalaadhaan ergaa fi yeroo baankii geessaniif hawaalaadhaan asitti birrii agasiin fudhattu siif himanii jechuudha. Baankii mootummaatiin ammoo gadi bu'aa jechuudha. Waan sana akkasitti akkanaaf hubattan barbaadeeti. Akkasi. Warri immoo baankii malee isin toluu dhube yeroo baay'ee baankiin Western Union nama rakkisu baankiilee birootiin ergina hanga danda'ameen Western Union alansaariin achitti argama waan ofi. Tamanatti haasa'uuf itti ergee janaa reetee mucaa achi dubabbarsaa fi suuraa kaasee itti erge. Arabannaa tachuufaa tolchetaa. Miizaan jara keessa bulaa inni bar. Wani falfa maan beesaa gartuu mataa ifachuu dhiiseera. Allah